Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya bakka jiraattan kun daraaraadha. Arraasi barnoota gabaabaa wayii xiqqoo tokko nu qabadee dhufeetiin jira. Inni sunis amaloota 10 kanneen namoonni milkaa'ina ol'aanaa irra gahan qaban. Amaloota 10 kanneen namoonni bakka guddoo irra gahan qaban addunyaa kanarratti. Isaan irraa dubbanna. Maal faadha amaloota 10 kun? Atoo 10 kana keessaa kam qabda? Eessa keessa jirta? Hanjoo irraa dubbanna. Mee turtii second shanii kana booda kan walitti deebinu ta'a. Maal faadha amaloota 10 kun? Arraabshan irraa kan dubbannu ta'a. Namoottan jireenya isaanii irratti milkaa'ina ol'aanaa irra gahan tokkoffaa dhibbarraa dhibbatti itti gaafatamummaa jireenya isaanii ifirratti fudhatu. Akkana yeroo jennu namoottan itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeenye warra nama hubatu jechuudha. So kufaatiidhaa fi milkaa'ina jireenya isaanii keessa jiruufis kufaatii jireenya isaanii keessatti isaan mudateefis wantoota hojjetanii galman ga'aniifis itti gaafatamummaa mataa isaanii irra kaa'u. Namoottan dadhaboon gaafa kufaatiin isaanii dhuftee mootummaan rakkoo qaba, abaluun rakkoo qaba, maareen rakkoo qaba, eenyuun rakkoo qaba, akkasiin rakkoo qaba kana heddummeessan. Namoottan ammoo milkaa'ina guddaa irra gahan dhibbarraa dhibbatti kufaatii dhuftuuf itti gaafatama mataa isaanii fudhatu jechuudha. So gaafa kufaatii jireenya kee keessa dhufee fi milkaa'ina jireenya kee keessa dhufeef itti gaafatamummaa fudhatte tarkaanfii takka jettee jalqabdee jirta jechuudha. Tokkoffaan itti gaafatamummaa mataa keetii dhibbarraa dhibba fudhachuu jechuudha. Lammaffaa waan barbaadan yookaan waan tahuu barbaadan yookaan akka tahuu fedhan sirritti bakka dhaquu fedhan beeku jechuudha. So namoota waan tahuu fedhu yookaan akka tahuu barbaadu sirritti beeku jechuudha namoota milkaa'ina olaanaa irra gahan. Kanaaf akkana jechuun maal jechuudha? Laale adda baasaniiti maaliin tahuu fedha? Fakkeenyaaf aangoo guddoo takka yookaan abbaa qabeenyaa guddaa takka ta'uu feete jechuudha. So akka abalu yookaan akkasitti bakka kanaa ga'uun fedha kan jiru murteeffatanii lafa kaanii waan san irratti xiyyeeffannoon dalaganii jechuudha. Galma tokko ga'uu fi kaayyoo ifa ta'e lafa kaayyatan jechuudha. So maal tahuu barbaada? Paayileet yookaan nama xayyaara oofu ta'uu barbaada yookaan ammoo nama markaba oofu ta'uu barbaada. So waan kana murteessaniiti adda baasanii waan tahuu barbaadan san beekan jechuudha namootaan galma gurguddaa yookaan bakka ol'aanaa irra gahan. Akkana yeroo jennu maaliin tahuu qaba? Namootaan garii jechuudha waan tahuu qaban yookaan waan tahuu fedhan yookaan waan argachuu barbaadan hin argatan. Maaliif waan argachuu barbaadan yookaan waan tahuu deeman sanii adda baasanii waan hin beekne. Kanaaf arrarraa jalqabdeeti maal tahuu akka barbaaddu adda baafattee ifaan ifatti adda baafattee beekuutu sirra jiraata jechuudha. Isa lammaffaatiin kun isa sadaffaan sii galtee erga amma fakkeenyaaf itti gaafatamummaa fudhatte waan barbaaddu beekte booda inni sadaffaan akka dandeessuuf itti amanuu jechuudha. You have to believe ifitti amanuu qabda akka dandeessu. Dhibbarraa dhibbatti waaniin tahuu barbaadu san tahuu niin danda'a, godhuu niin danda'a. Naan malti wanni sun ani bakka san dhaquun qaba kan jiru akka dandeessu bakka san dhaqu akka dandeessu dhibbarraa dhibbatti ifitti himuu danda'u jechuudha. Itti amanuu danda'u dhibbarraa dhibbatti akka waan san godhuu dandeessu you can do that an godhuu niin danda'a. So itti gaafatama fudhatte waan tahuu qabdu adda beekte san booda waaniin tahuu fedhu san akkaan tahuu fedhu yookaan waaniin ta'ee farguu qabu san tahuu niin danda'a waaniin godhuu qabu san godhuu niin danda'a kajoo ifitti himuu itti amanuu danda'u jechuudha. Isa sadaffaati kun erga sadeen kana guutte booda erga maal goote itti gaafatama fudhatte lammaffaa waan barbaadu sirri beekte sadaffaa waan barbaadu san godhuu akka dandeessu eega ifitti amante afraffaa namootaan milkaa'ina gurguddaa irra gahan they visualize success. Yeroo hunda galma ga'iinsa yookaan milkaa'ina kana halaalatti argu. Rakkoo fedhan keessa ta'aniiti milkaa'ina kana halaalatti argu. Nisuuf akka nama bakka san gahuu danda'an ammarraa eegalaniiti sirritti if duratti argu jechuudha. Alji isaanii cufatanii bakka sanitti if argu jechuudha. Milkaa'ina kana keessatti waan saniif ammoo irratti hojjetu dhibbarraa dhibbatti. Ijaan arganii yookaan akka abjuutti ilaalanii qofa ta'uu osoo hin ta'in irratti hojjetu jechuudha isaan waan kanarratti. So namootaan galma gurguddaa irra gahan yookaan milkaa'ina gurguddaa irra gahan laalaniiti if duratti milkaa'ina achi argu jechuudha. Si galte
inni afraffaa kana inni shanaffaa erga visualize goote booda inni shanaffaa in akka already yookaan akka duruu nama waan san ta'etti act godhu jechuudha. Fakkeenyaaf muummicha ministeeraa yookaan pirezidaantii yookaan paayileeta ta'uu fedha. Akka nama paayileeta ta'etti yookaan akka nama duruu muummicha ministeeraa san ta'etti ammarra act godhuu jalqaban jechuudha. Namoota galma gahinsa guddaa irra gahan yookaan namoota milkaa'ina guddaa irra gahan addunyaa kana irratti. So maaliif arrarra teesseeti boru waan ta'uu deemtu saniif qophaa'uu danda'u jechuudha. Arrarra teessee boru waan ta'uu deemtu saniif qophaa'u. Muummicha ministeeraa ta'uu fedha. So you have to act like that. Akka sanitti act godhan jechuu isaan kun. Paayileeta ta'uu fedha akka paayileetaatti act godhan. Taa'ee akka nama xayyaara oofu jirutti ilaala. Akkasitti if ilaala jechuudha. Akkasitti act godha. Namoota milkaa'ina guddaa irra gahan dandeettii akkasitti act godhuu qaban jechuudha. So arraaf shanan kanaan qabadhee dhufe. Shanan itti aanu boru galgala Rabbi guyyaa kutaatti aanu inni isin qabadhee dhufa. Hangasittuu nagaa naa tura galatoomaa nagaa jiraadha.